أنا ما تنبود ونين جونجرو داوتوتا بدري تنبود ساعدة كنا قبان قبتي يا دون وما تمساتي ندفج عصا أنت تيمو ati akka firaa tokkotti nu gidduu seentee haasoytee dubbiin fixatanaan fixi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجلي قبضتي ناسا وجرا الرجع كما قرتني تخنو منا يا دوتين أركما سعادة من جرتو دلقا خدت جولنا الرابنة جا كما قرتني تخاميرا خي خادتين أكسمك جايات دوم من خيسا رفو جرا خيتين أكما قرتي جا خاميرا خي تلفدة uno isin manan jirtu ga isin manan jirtu je mana sene kana rafu jiro dema ole de dema bule bikka deme dem kuni de deman he saada mana hinjirtu ifirra gu saada da bedu fe ciisa ga wanuma inni mana kana khaysa godu bikka ole bikka bule namni akkanuma time arra jarti sa dise bikka fade deme bikka fade ole du fe ammas mana khaysa ciisa fi isin dalaga kutte anama jolle na rabane kuma gartan kanatti daawwattoota fardootaa keenya gaa akkanaan isiniin jaata yaaddoon sitti jiru tanutilleen itti jiru walumaanii hanga amma sa'aadumaan laala jeetiin dhufe ijoolleen giseen raabatu karafu jiruttiin dhufe jechuu ijoolleetti ergeetiin haasaa jechuu deema gaammaan tan akka inni kee na bira dhufe ganiin gaafadha waan inni itti jiru intala dhiisee irra intalalleen finne hoba dhufe hoba deddeemaa dhufe intala nagarree jechuu walleeni ariitee kara kana jalaa kuttee nan gaafatin sanifu gamme jolen itti erga daawwattoota fardootaa keenya hanga umura keenyaan nu faana tura keeti yaamee dhufa ayyaantu baba khayaan khas noga akkuma agartanitti haasuuf kutta ayyaantuun oguugaa mana keessan arke gawaan naanja udeemus aniga saadaa jira jeetiin dhufe inni gaayona dhufe maal naanja gaa isinilleen akkanuma nu arkaadha ona tumees mana kana keessatti Bilgees maal nagabaaf neemte nagabaaf siyaame numaara fujjirtaa bar maalif maatiin beekaa bikka oolteeti bikka deddeemteeti galtee ciifta. Maaliga? Gattaa'e kaame. Maali ammaan hirriba gachiise. Amma gachiifte. Ammaan gachiise. Amma gachiifte. Halkan eessa bulte? Amma gachiifte halkan eessa bulte? Halkani? Rafaatu maan bulee? Rafaa bulte namni rafaa bulee kanatti ciisa. Maal sila maaltu maal ta'e? Namni deddeemaa ooltee. Maaltu maal ta'e kasaata na hirriba kara feete bultee dhuftee ciiftee. Xiqqoo rafaati. Aboo xiqqoo rafaa miti hootti ol deeman si gaafachuu deemaaniiti. Maaltu maal ta'e? Hootti ol deebime. Maaltu maal ta'e miti mee gattaa'e si duraa siqee gattaa'e. Xuuxxoo yoo mas keessan fiddanii xuuxxoo mucaa firaasas jirani. Xuuxxoo mucaati kaayi xuuxxoo mucaatiiti hootu siin dubbi. Mucaa eega irraanfattee turte xuuxxoo maani deddeemtaa mimi ol deebi. Duraan sirraafte xuuxxoon deddeemuun yoom dhiiftee sila ilmaan dhiiftee karaa dhalaa jira deddeemtaami. Maal yoo jirta? Ol deebiin jeeqa xuuxxoonni deddeemtuun hin jirtu. Maal? Duraan sirraafte silaayi odoo eeguun ilmoon eeguu taatee xuuxxoosiiti wanni si eeyde yoom karra ala gabbaata. Yoom karra ala gabbaata. Maaltu maal ta'e? Maaltu maal ta'e maal? Ani saada kopha jirti jeetiin bira dhufe. Ati numaa oguu ijoolleen narraa bantu baabaan keenya mana rafu jira ajaa'ibaati bikka feete oolte bikka feete bulte ol deebitee manuma kiyyeettee ciifta isaa sirraa ciisaati. Maaltu shaasisiita kan hundaati? Maaltu na haasofsiisera waanumaati dalagu jirtu garaa kiyya kana na gubee kana na haasofsiisaani. Maaliin dalagu jiran? Maaliin dalagu jira? Ifin beektu waan dalagu jirtu. Himee siimuu ati miskiintittii tana maaliif cinqaa oolta ati manuma kanattis maaliif ol deebita? Miskiina kamiin cinqeemman? Miskiintittii sa'aadoo miskiina tana tasittiin dubbanne ta'aa quba harka kee afaan keessa sin ciniinne tana ati bara yaa itti gootee miskiina ni maraachuu jirtaa bara. Maal isii godhe? Maal goote? Isii maaliin godhe? Maaliin godhe? Dhuftee bar mana keessatti tumtaa barate. Tumtaa? Ijoollee dhiistee deemuu moo? Atuu baxaraantee ijoollee biraa gabbaate isiin akkam ijoollee ta'e walis sii qabdime. Ati dhaggeeffadhu waan tokko sitti himati. Akka nama tokkotti. Maal na himtame? Wayita mana kana dhufte dubbiin oowwisiin. Ani bar dubbii oowwisuumi. Dubbii xiqqeessi. Sitti himee bilqisa. Maaliifin dubbii xiqqeessa kasiin oowwisa? Dubbii xiqqeessi. Yaa dubbii qabbaneessi malee hin oowwisiin. Aniin kun maaliin balleessuu jira?
ati wanni balleessu jirtu ati wanni balleessu nin fudhachuun badiidha badi nin fudhaan badiidha badi ala dubartoota bira badi garuu nin fudhachuun rakkoo takka illee waan qabu miti nin maaliif fudhatte saadaas hin miidhu saadaan haadha maatiitiimi anis waa takka illee hin miidhu garuu yoon fuudhuu barbaade yoo fuudhuu barbaade isii wanni ilmaan irra facaaftee kophaanuma takkitti asit dhalatteettee intala xiqqoo ittee deddeemtuun tanaas isuma xiqqoo fuute tamma dhiistee ilmaanii hojii akka feete mana gootee biraa deemtu waan takka waan isii godhan qabu akkana dhuftee takka yaa itti godhee tuffii isii yoo dhuftee ol garagaltee fi yaa itti godhuu keessa ciiftaaf qonna gabbaasi fayyadtaan akkana namni hojii jiraatu. Namni guddaan dubbii qabbaneessa dubbii bishaan itti naqa dubbii oowwitelle. Dubbii maaliin bishaan itti naqaan? Ati ibidduba qabsiisa. Hangandi akkatti naan jiran ati quban qabdu akkana godhee mee ganduma sanuu afaan kamiin gizee isaan si dubbisan afaan kamiin dubbisa akkas godhee kun ilmaan isarra wanni godhee biraa deemee dhalaa jala deeme quban qabdu jaaniitiin kaniin dhufee amma dura asii wanti jeesanu mangarreet. Isa akkasitti asii rakkoo guddaas nurra uumtee mucattii tumtanii nab lamaan balbala nu qolloftanii akkas nu gootanii. Akkami mana kana tuffii akkami as keessa fidatta. Fudhiifama wajjin bilqis wayita mana kana dhufte mushaakila dhaabeti. Niin dhaab. Dhaab mushaakila. Intala kana gaya. Dhaab mushaakila. Kottu taa'imee dura kottu isa akkaataa dubbii teetu inaan ati ol kaatee naan deemu. Nama kana biraa hin taa'u. Nama kana biraa hin taa'u. Nama kana biraa hin taa'u. Hommee gattaa dura. Siin kabajan. Na kabajan. Siin Abdulaaziz ni kabajan. Garuu ati dubbii qabbanees malee hin oowwisin. Ati bar wanni dhageessi na kabajjaa. Na kabajjee silaa intala sana akkamiin mana kana fidde kanutti silaa ciccirree sii gadi hin baasin. Ati yeroo hunda wanni si keessa jiru. Yeroo hunda wanni si keessa jiru firummaa. Firummaan na keessa jiru. Aywa firummaa. Ati nama biraa dhabde akka ji nama biraa dhabde isuma tanaa nama biraa dhabde niin jiraaf anaa jiraaf yaaddo anaa jiraaf isii sana nama biraa dhabde ogguutu akka intala fakkattuu saniin deddeemtee mana keessa fiddeef harabbi si baasee kasi laableen akkasitti ciccirri waliin achi nu darbitee akka qilleensaan nuti dhalaadha silaarra dhiirti jiraate sirra deema. Tuffiinsiiti fakkattuu ati deemtuun san. Bareedduudha sitti bareedduudha. As keessee wanni ati. Waan siin taaneef fakkattuu taate. Waan naan taaneef naan taanee antanaa taatee saada haadhuma ilmaan keetii beeyni malee tabeeynuus hin jirru. Kanumaa nagaa kanaafuu maal godhu jirtu? Sanii fuulaa si cibnee kan mootummaa sitti yaamin irra namummaa fi firummaa fi dhiigummaa fi. Maal godhu jirtu kanaafuu? Maaliin godhu jira? Maal wanni hin godhu? Video mara jirta? Niin mara. Haasi harkani waan itti jiru. Haasi harkani kun. Silaamati awwaallachuu keeti sitti namneemi. Niin awwaalladhee unanii wachiin kaadheemi bikka meeqaan hin deddeemu jira silaa agarte. Saniifuu ati arrabooda hin fidin. Eenyu si hayyame mana. Niin mara. Mana haati mana keessa jiru. Mana obboleetii. Abbaan mana rafu jiru seentee. Mana obboleetii tiyyaati. Kumaan mara. Namni na gaafatu hin jiru. Takkaa fi lamaa fi kumaan mara. Ammaan lagoota video martee dhiifte. Kanaafuu. Amma tana manuma kanarraa akka baatetti khaybee deem. Mana kam? Khay manuma kanarraa. Anaatu arabarraa kireeffate. Ati arabarraa kireeffate. Sila arabarraa kireeffate san jalan deddeemtu guutuu akkas mana kanan fidduuti. Anaa saada bira galuu deema abbahi firra. Akkam bira galta? Anaa galaa wulii anaa bira taa'as kophaan taatu wanni kophaa taatu sin jirtu khaybee. Sin gaafannu masruufaa sin gaafannu intaluma teessan fudhadhuuti. Magaaluma tana keessaa ubbadi ati akkasin agarre feetu kara Suudii deem feetu kara feete deemi magaaluma tana keessattuu sin dhaga'inu nuti. Atiin akkana kijibdu tun halkan tokko isin bulchitu. Hayyi halkan tokko ni garte walumaan nu agarta. Walumaan nu agarta kijiba keetii si fudhadhu bahi waan tagaa. Kijiba kiyyaa fi dhugaa kiyya numaa sin bahu yoon si gabbaase malee yaaddu mana kanarraan bahu. Asiin galuu deemaa khalaas. Awweensiis quba qaba dhufe. Ati immoo isin dalagaa kunnaan manatti ijoolleen narraa banaattee mana ol deebitee mana ol garagaltee ciifte manumarraa deemte. Anaa kireeffatee bira arabarraa banaa. Araba kiraa bas sin gaafannu sin jenna kiraa sin gaafannu masruufa sin gaafannu nurraa deemii. Nalageessa wanni waa'ee kana keessa si galchu hin jiru yoo dandeesse isii tasgabbeessitee fixuu yoo dadhabde immoo afaan kee qofa qabattee callisee hin qabadhu wajjumaa. Karaa achi dubbii na bira hin jiru. Hin qabadhuun sin jaan siimeetiin jira afaan akkamitti hin qabadhu odoo waa meeqa arkuu badii meeqa arkuu egaa akka gandinuu kun oggumee qasiifuun kan hin ejjee odoo agartuu dirqinitti dhiibachuun jirta. Haadha mana keetii dhifte akkamittiin nusa karaa kamiin nusa badii ati jirtu maatuun na uusisiisa waan ati nagayoo gooteen na uusisiisa ati badduu malee toltuun ati goote hin agarrattummaa kee yeroo isiin hin jirre dhuftee maa rafte gizee isiin jirtu maa dhuftee rafne numaa ol garagaltee siree raftaate akka abbaa manaa akka abbaan manaa akka dheeni goote akka abbaa manaa
deemee jaartii bira jaartii isaa dhugaan inni fuudhaadha mana kiyyaa jeerraa godhatee afaan nagayaatiin fuudha laakiin akkanuma fuutee deemteen bikka feete geessitee asiin bulaa mana keenya maa fiddamee gaafa soo maa fidda waan dabrina anaatuun jirrarra guyyaa sana abdii miskiinummaa isaa gartee malee atiif isa silaa siruma sana irra baateetiin isin gubaan sila. Amma booda na gaafachuu hundeessa. Amma booda. Kan dabre na gaafachuu hundeessu garuu. Ayiwa dhiifama wajjin. Si gaafachuu hin danda'u gaakeeti. Hayee gizee isin jirtu kootu ciisime mee gizee isin jirtu ol seenee ciisi saada gizee jirtu. Anamma siin kabaja malee dhaggeeffatu. Akkam na gootame. Kabajaan siif qaba malee waan ati maruuf jirtu kana dhiitichaan inni achi buusan. Dhiitichi si harkanii bar daawwattoonni. Waan ati haasa'itu guutuchi irratti si harkani. Daawwattoota machaa hin dhiisu. Daawwattoota acha dhiifti. Kun dhaggeeffadha daawwattoota. Amma ati dubbii qabbaneessi. Wanni na qabbaneessu jiru akkamitti ati oowwisu jira mee ansiimu ati oowwisu jira hin dubbii oowwisa sila ati dubbii tana qabbaneessisee intala tana jala hafte ahla wasaala naman guddoo mana kee aannan qabbanaan itti naqoo qabbanaan buusaaf intaluma tana jala ni hafta intalti baalage atilleen baalage akka isii. Ambalageera. Atis baalage isinis baalage. Nama guddaadha. Intalti tun siifuun taatu intala tana firraa dhiisi. Sila intala tana dhiiftee nuti haadha mana keeti wanni adda isin baafnuuf isin jirtu wanni lolluuf isin jirtu wanni isin jidduu seennuuf isin jirtu. Namni somayyaa dhiisinaan jee diina kiyya akka ta'een beekan. Namni somayyaa dhiisisin jee. Diina kiyya. Arallee diina kiyya barullee diina kiyya namni somayyaa dhiisi jee. Gabaabumatti. Lakkii gaantalti muka ati akka firaa tokkotti nu jidduu seentee haasoytee dubbiin fixatanaan fixa. Intala tana dhiifnaan ni fixa intala tana dhiisuu baannaan abbaan fedhee unan dhaabu. Abbummaan fedhee unan dhaabu. Akkam barbaaddareeti. Dhiisi isii firraa dhiisi mana keetii deebii ilmaan kee keessa deebii haadha mana keetii keessa deebii. Miskiintittii tana keessatti. Yoo hin dhiisu yoo hin dhiifne kay gaulaan si galti kay gabbee. Manuma kanarraa ba'e deebiteen ciisin ulaa ba'e. Ajaa'iba qabdee. Uluma bahii. Manna kana bar laal anaatitu hin binne arabarraa kireeffate. Fedhu kadhaes. Maallaqa anaa kafala. Hayye feetu kafal. Haadha mana kiyyaas keessa jira. Maatii ijoollee tiyyaas keessa jira. Feetu kafal. Feetu dhiisi. Kaybay ilmaan keetii keessa jira ammas laal. Feetu kafali feetu dhiisi. Haadha mana keetii keessa jira. Haadha ilmaan keetii haadha ijoollee keetii keessa jira. Wanni mana kana kiraa kafaltuuf isaan. Bilqiis eega akkana barbaaddeeti. Somayyaa fuudheeti mana kana fuudhan. Mana kana fuutaami. Waan agarraga ayya tane yoo ibidda na qabsiifte waan amma. Amma dhageessa. Xiqqoo asirraa rafu. Na dhiisi. Ni raftaa'u. Sanuu ni raftaa. Ol deebitan raftaa sanuu. Sa'aada bikka jiru fageenya numa ol deebi'eetiin rafaa. Agaattayye. Ol deebiteen rafta. Daawwattoota keenya. Irraa isin bahu irraa isin taa'u kuma agartanii kun agartanii saada gube mee akkam goonaa daawwattoota badata keenya mee akkam jennaayee mana kee keessa taa'e hin taa'u irraa bahi hin bahu duuba akki kun akkam irra akkam goon miskiina cinqee ta'an intalti wayitti gooteen seentararraa didee ni isin bahu jee kun amma kuta ciisuu kuta isiin gizee dhufte magaa waliin rabshaan kaatimu akka ta'an mee rabbumaa beekagaa kam goon. Sila nagaan taa'ee adabatee wayyaa. Mee maal godhee tanga halli takka nuyi daawwattoota hordoftoota keenya akkana godhaa mee akkam goonaa lollee dadhabne sossobne dadhabne haya dhiisii tana warra keetii hin dhiisuu isuman dhiisuu akkasit dhufne kunoo dhiyoo tana qabne amma dura naafisiin manatti itti dhufne na bilbilteeti dura dhuftee agartee na bilbilteen akka hoggiseette kunoo mana kana keessa waliin tattaa'u jira. Akkasitti fiinee kaan muka qabannee taan ablee qabannee. Numaa walumarra nukaa illa dhiira namni itti wanni jiru hin jiru. Namni nu dirmatuus hin jiru. Namni ni sodaata jaasaa jaartii jidduu namni seenu hin jiru. Ani rahiima naa soddaadhaas gaana kabaja dhuguma. Ani amma tana booda wanni hin jiru hin jiru daawwattoota tana booda saada akkana qubaan qabatee yaaddoon matuma isaatiin adda facaasa booda beeku halli wanni haftees hin jirtu daawwattoota hordoftoota tana booda wanni isinit dhaammadhu kunoo isinilleen harkaadha. Saniifuu yoon isin balleesses dhiifamaan isin jedha daawwattoota hordoftoota. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.